Hello, obboleewwan kiyya akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii nageenya irraa jaalala waaqayyoo isinii haa baay'atu jirtu. Fayyuma keessanii miti yaani fayyaa kooti galata waaqayyoo nagaa kooti. Warri nagaa qabdan nageenyi gooftaa Yesuus dachaa isinii haa baay'atu. Warri yaanni keessan nagaa harka keessan nagaa argadhaa. Baga jiraattanis baga guyyaa irraa eegamtanii geessanii waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Hundumti keessaniyyuu warri na jaallattan baga jiraattanii. Warri kaan immoo akkuma hojii keessanitti jiraadhaa isinis akkuma gochaa keessan akkuma harka keessanii sammuu keessanii sanaatti jiraadhaa isiniin jedha. Waan isinitti himuu dhufes isinitti agarsiisuu dhufes yookaas immoo irraa waan baradhe isinis illee waan irraa fakkeenya isinii ta'u tokko isinitti agarsiisuu dhufe. Innis maali yoo jettanii yeroo darbee bara bareedaa akkasiin ture hin beektu. Wanni tokko nuun ga'uu jenna ol qusannaan warra dubartootaas baay'inaan. Ol kaa'uu jaallanna nuun ga'u bakka kun amma gaafa akkasitti haa ta'u jennee waan tokko murteessine kaa'uu jaallanna. Garuu akkana miti. Wannichi maali beektu? Nuun ga'achuurraa nagaa jennee sharraa harkaa qabnutti fayyadamne isa borii immoo waaqayyo beekaadha. Abbaan barbaadde amantaa barbaadan keessa jiraadha. Guyyaan borii of danda'aadha. Macaafni qulqulluyyuu waan ta'eef isa borii yaaddee nuun jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Maaliif isiniin jedhee? Waan tokko ol kaa'uu jaallanna sagalee waaqayyoo keessa jira. Yaa'u dubbachuu dhiisas nan danda'a garuu jecha yaadota namni yaanni badaan hin jira as keessa tarii. Maaliif isiniin jedhee wanni tokko nu ga'a jechuun qallaalidha. Yeroo darbee barbaree daasiseen ture faasikaadhaaf hin beektu. Gizee tokko qofaan qodaatti irraa naqee kaa'e jechuudha. Intinii godhutti qodaa ittiin irraa hojjedhutti. Ergasii kana asumaan biiffee keessa kaa'e. Madaabaraa matti daasisii kanaan biiffee keessa kaa'e jechuudhaan fuuneeyyu. Bakka ani maaliif kaa'amee jira jedheetu ani malee dhugaa dubbachuudhaaf ilaalle itti deebi'ee yeroo sana haati kiyyaas immoo naaf iddee dhufte hamma har'aatti kan mashiin fayyadama. Kana kaa'eetuma jira sim jedheetuma bakka maaliif injiramaatti hin godhadhee dhaqeetu ilaalle. Yeroo inni yoo kana maal gochuudhaaf misiroo hin hojjedhadhee dhaqee fuudhu qomee har'a barbaree maazirii kaa'etan kanaan hojjedha. Jedheetan dhaqee yeroo madaabaraa isaa keessaa bakka hin kaa'e sanaa fuudhu akkanatti ta'ee na eege barbareen jechuudha. Hin amantoom kana barbaree jettanii akkas ta'ee na eege. Baay'ee nagarramee naarre nam tokko too fakkeenyaaf waan tokkotti naarrama yaa'u aaruun barbaanne qibamee itti godhee maal jedhee dadhabeen seeraan hojjedhee ture yeroo sana. Waaqayyoof haa galatu. Hin dhabnes yeroo sana misirratti jechuufis deeggaddannaan gadi kana fuuchuu dhaqee kan biraas jalaa hin dhabne kanaati koonaaf dedimeeshinaaf haa dheerisu waaqayyoon hin qaban ture. Waan irraa baradhee hin qaba barbarii kanarraa. Maaliin irraa baradhe beektu? Wanti tokko nan ga'u jechuu. Ol kaa'uu bakka kun nan geenye bakka kan amma akkas guyyaa kanaatti naaf haa taa'u. Jedhee waa hidhee ol kaa'u yookaan waa of dhokisee ol kaa'uun irraa baradhe. Maaliif irraa baradhe sagalee waaqayyo sin jedha siniin jedheera. Ta'ee ka'ee iyyuu immoo dhugaa dubbachuudhaaf fayyaa qabnutti illee maallaqa harkaa qabnutti illee uffata of harkaa qabnutti illee har'a sharra kana bichaa gammaduu qabna. Har'a bichaa yookiin yoo siniin jedhu kana nu gorsitii hin jedhina warri yaanni badaa. Warri yaanni keessanii xiqqoo dakkaama. Waan inni irraa baradhe amma kan fakkeenyaaf yoo xiqqaate kiiloo 3 ta'a barbareen kun. Baay'ee daaskisee yeroo sana qodaa argitanitti yeroo sana yeroon qodaatti irraa dhaqadhe qodaa irraa ol keewwadhu bichaa ittiin hojjedhu bichaa fuudhe malee bakka. Kanaan booda kaa'ee hin jira. Indoo eebba manaa minaaminiitiif jedheen kaa'ee ture. Maalin irraa baradhe maal kana booda bakka. Erga kun iyyuu akkana ta'ee maaliif waan an ga'u jenna? Maaliif waan an ga'u jedha? Ofumatti deebi'ee ofuma kootiin irraa baradhee ofuma kootiin irraa arge. Fakkeenyaaf achi deebi'ee ka'ee waggaa 5 hojjedhee dhufee waa guutuu hin guutu. Biyyi lafaa biyyuma lafaatiin guutu beekadhaa. Dhugaa siniin jedha. Abbaan barbaaddaa yaada badaas barreessa abbaan barbaaddaa yaada gaariis naa barreessa ani nan gashu. Waaqayyo isa fayyaa naa kenneef galannaa ta'u kaa'u wallaales miti. Dubartii waan tokko ol kaa'uu wallaaltee miti. Maaliif akka akkana ta'es naaf hin galle. Biiffee keen kaa'anii lafa hin keenye. Sababni isaas naan galle.
garuu ishoo baga ta'e inaarri wanni tokko maannatti hin dhaga'amne gaafa eeggadda arge qodaa keessa gafuudhe baga ta'e waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u inni fayyaa naa kennee har'aan nagahe ifa guyyaa har'a naa agarsiise isa borii immoo isatu beeka waan ta'eef nan ga'u hin jedhinaa isinillee waa nan ga'u hin jennu anaa wajjinu nan ga'u hin jennu yeroo sanaa kan waggaan daasise arga amma gannatti waan hin deemu baqa jedheen daaskise hin ga'u jedhee yeroo tokko hindaaqoo ittiin hojjedhe asittis hindaaqoo mana kanatti ittiin hojjedhe sanaan booda nan kaa'ee jira jechuudha. Nan ga'u hin jedhu kana booda lammata waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u fayyaan qabu bichaan nagaa malee saatiin argadhetu nagaa malee saatiin amma keessa jirutu jechuudha. Nagaa jechuunaaf wayya malee bakka kana waggaa kanaa fi ji'a lamaan kanaaf sadan kanaa fi hin jedhu. Sababni isaa guyyachaan kan nagaa waaqayyoodha. Achi geef dhiisee immoo hin beeku. Garuu gowwomnan warri biyya lafaarra jirru kan immoo hin beektu hundi keessanuu kana jechuus irratti hin barbaanne warri abdii qabdan warri abdii qabnu yeroo tokko tokko gowwummaa qabna. Gowwummaan keenya maal jettu beektu maal gowwomtee yookiis maal gowwomne naan jedha. Wanni nu gowwomnu sagalee galaara nama xalaasaa dhiifama naa godha. Nan ga'u jenna wanni tokko nan ga'u garuu sagalee waaqayyoo isinuma jedha dhiibnee deemuuf jirra ergisaa irra jirra biyya lafaati nu guutee warqii uffannee warqii uffachuu baannee nyaannee dhugnee akka ebeluu viidiyoo irratti bareeduu baannee fokkisaa kee maalxishoo kee maaloo kee walitti qabi jettanii warra nama rabsitanis sinii ilbany nun ergisaa jiraachaa irraa biyya lafaarra warri abdii qabnu. Ani amma toon barbaade komentii keessa maxxansuu nan danda'a jecha sin jettan irratti garuu nan barbaachisu maaliif abdiin qabas tokko immoo wanna baduuf jiru wanna hojjechaa jiru wanna lagizee qilleensa wanta baduudha malee wanta harkaan qabatamu amanamaa miti. Wanti amanamaa ta'ee wanti harkaan qabatamu yaa isatti jiranii fi isatti jiraatan nama jiraachisa bichaadha. Kanaaf nan ga'u kanarraa barachuu qabdu viidiyoo isinitti hin dheeressu anis irraa barachuu hin qaba. Abdii immoo qabna waan hundumaa ni danda'u abdiin keenya amanamaadha. Viidiyoo kana waraabuu dhufuun koo wanni gaarii didee isinitti agarsiisuu koomiti warri yaadni keessan badaa akkuma dura jalqaba isiniin jedhe harki keessaniif yaadni keessan badaa koominti barreessuu hin dandeessu mirgi keessanii waaqayyoon abbaan araarsiniif haa godhu. Nuni ergisaa jirra darabaadha biyya lafaati dhiisnee sokkuuf jirra kan qishii qilleessa irratti nama arrabsitanii maal nama jettan kana bichaa osoo hin taane isa harkaan qabatamu iyyuu dhiifnee isa harkaan hin qabatamne isa ijaan hin argamne abdannee amannee jirra waan ta'eef wanti biyya lafaa akkanumatti saamtee baddi. Nama sotoo taate akkasuma argitanii ana sotoo taate fakkeenyaaf ta'u anuma kana ta'e har'a osoo hin du'e afurri koo abbaa bira deemu bira haa deemu malee foon keenya asumatti haftee akkatti bulloofti sinii galee akkumatti burkutoofti. Obboleewwan koo warri dubartootaa keessattuu immoo warri yaadni keessan gaarii ta'e jireenya biyya ormaas nan beeka jireenya Itoophiyaas nan beeka jireenya biyya lafaas nan beeka jireenya gooftaa wajjinis nan beeka. Tarii immoo anaa walittuu beekuu dandeessu isin iyyuu nan ga'u hin jedhinaa waa kanarraa waa baradhaa kanarraan illee waan baradha otoo wanni tokko amma hoggaamma kanaattan hojjedha amma hoggaamma kanaattan guuttadha jennee burkutooftee baduuf jirti argitanii akkanatti hurrooftee baduuf jirti. Mannumti kolkolleen kun illee yeroo ishiitti malee yookaan akkas akkuma kanaa burkutaa yookaan dhiiseetu biraa deemuu hin danda'a. Sababiinsaa amansiisaa miti wanti biyya lafaarraa hundi keessanuu baadiyyaadhaaf kan isinii hojii biyya ormaa deemtan dhoqqee iddoo tokko lafti yoo dhoqqate iddoo tokkotti gargashina darabaa loonii nan ijaara yeroo kaan bara 2006 sirriitti ni ijaara horiidhaaf nan ijaara dallaa hin beektu hundi keessanuu dallaa kana ijaaramu biyya keenya horiin alatti galu daraba akkuma sanaa darabaadha horiidhaa fi dhoqqee yoo ta'e hin gargashina bakka dhoqqee sana dhiibnee bakka xafaaf jedhetti dallaa ijaarraaf dhanne nunis sanumaaf deemna. Abdiin keenya amanamaas ta'e waan amantan amantii keessanitti jabaadhaa warra amantaa kan barbaadanu qabaattan malee waan biyya lafaan amaniina. Dhugaan sinin jira amantaa musliimaa keessa jiraadhaa obboleewwan keenya sinan beeka maaliif isaa wajjinan ture mana tokko waan ta'eef nama qoodu'ani. Waan irratti nama qoodoo jiraate warra yaadni isaanii sammuun isaanii furrii ta'e bichaan qoodaani nama.
ifa manaa godha kiristaana ta'e ka'eeyyuu warra akkasii hin jaaladhuun sin hin jedhu bakka barbaree masame kanattan isaan dabala. Amantaa barbaadan qabaadha obboleewwan yaada gaarii qabdan garuu musliima taatu quraana kee amani ortodoksii taatas macaa qulqulluu beenxee taatanis abdiin keenya jiraataa isa ta'e waaqayyoo biraa abdii isa qabnutti gammadaa malee birri buukirraa qabdanitti hin gammadiina dhugaan siniin jedha akkatti burkutooftee baddi wanti biyya lafaa siniin jechuudha nama sotoo ta'e sanuma jireenyi keenya mootummaa waaqayyoo haadhaa luyyuu malee ituu namni ta'ee indu'a namni hin badaa hin irraanfatama. Ammasumattuu immoo yaada gaarii waliif hin qabnu ilaalcha gaarii waliif hin qabnu arraba gaarii waliif hin qabnu abbaan ta'e fokkisuu baatee siniin jedheen ture otoon guyyuma guyyaadhaan viidiyoo waraabee viidiyoo nyaata addaa hojjedhee maal jedhee bareedee ofitti daakuu dibadhee hidhiitti dhiiga dibadhee akkam jedhee dhufee asirratti mul'adhee har'aaf isin gammachiisa malee homaa isinii gochuu hin danda'u faayidaas hin qabu fokkisuus bareedus wanti biyya lafaa asumatti hafa anis yoon fokkise manni koos yoo fokkise wanni biyya lafaa kana dhiiseen darba kanaafiyyuu kanarraa waan tokko baradhaa nan ga'u hin jedhina nu gahaa amma waaqayyo nu jiraachise hin jiraanna isin gahaa nan ga'u hin jedhina wanni tokko hoggaa meeqan kana hojjedha amma akkasitti hojjedhatanii iyyaadina fakkeenya fudhadhaa mee fakkeenya wayirraa baradhaa barbareen akkana diimatu qalamii qabu sun qimamii qabu sun urgaa'u suni gaafa akkana ta'u wanti biyya lafaa taate hundumtuu akka ishiin akkanti saamtee baddu beekaa yaada namaa kennaa warri yaada namaa kennitanillee kanaan achitti warri yaada gaarii qabdan waaqayyo dhimee keessan haa dheeratu umuriin keessan haa dheeratu lafarratti gammachuu malee gaddan argina mana namaa keessaa mana keessanitti mana abbaa manaa keessanitti haa fokkisu qalbii haa qabaatu akka amantaa keessanitti haa jiraatu nagaan waaqayyo biyya keessan Itoophiyaatti sin haa gashu warra sammuun keessan furrii immoo akkuma jiraattan tachuma jiraadhaa eebbifamaa waaqayyo sin haa eebbisu nagaan turaa.